fayyaa isaatiin akka rabbi isa dhaqqabu rabbi irraa isaaf kadhadhaa. Dhukkuba kana yaa rabbi ni dandeessa mucaasan yeroo tana akka manguddoon teenya jettu yaa rabbi irra naa dabriif akka jaansan fayyaa akkasii rabbi isaa haa kennu. Har'a wayii garaana nyaate wayii fi anilleen sagalee tiyya gara sagalee hawaasa keenyaa dabaluudhaaf as dhufe ilma keenya Kadir Martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture. Waan birallee godhuuf baan yaa Kadir rabbi si haa fayyisu, rabbi si haa afiu yaa ilma kiyya, fayyaa isa biraa taate fayyaa sanii rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada. Dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u rabbi si haa taasisu siin ja'a. Dhukkuba kanaan ka duniyarraa deemtu rabbi si duraan taasisini. Dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa duraa daa'ima turteessan sanitti rabbi si deebisu waan sani si kadhadha rabbi irraa. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أنت الشافي اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير. ربي فيا أخبرها تهين سهادك أبو سنجا يا خدير. دواسي قد آجرا سن اللي ربي خدواسيها قد سنجا fayyaadan jirutti si deebisee takka rabbi si haa gammachiisu rabbi irraa si kadhadha. Nama hedduutu si rifatilleedha. Hawaasni keenya wanni beekuu qabu gurbaan Kadir kun guyyaan biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jedhan akka ilmoo abbaa agarte, ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte. Ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu. Kadir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba. Guyyaan suni waa na duraan badu. Bobaati ya jala seenee footoo sayyoo isinilleen arguun ni mala. Hedduu garaana nyaate mucaan suni. Wanni rabbi irraa kadhadhuuf akka rabbi subhaanahu wa ta'ala. Namni tartiiba qaba jara keenya. Nuti gizee garii abaruun kun hujii namaatiin nama madaalla. Namummaa namaatii fi lafee namaa irraanfannee hujii takka takka taa namarraa argamteenii nama madaalla. Kadir wallisaa qofallee miti mucaan sun. Mucaan sun rabbi jaalataa, diin jaalataa, nabi jaalata duuba. Waan ajaa'ibaa duuba. Hanga namoonni gariin namni silaa akka darasallee namoonni gariin hanga amantiidhaaf ufin murre gurbaan sun amantiif uf mura duuba. Waan rabbi isaa kennirraa waan arge duuba. Isinillee numa agartan ni beeytan duuba. Hangam takka akka amantiif uf muru gurbaan sun takka waan akkasiin agarre duuba. Zamana dur dabarse keessatti wallisaa ture ni wallisee jechuu qofan laalin duuba. Namni lafee qabu yoo jiraate mucaan sun nama lafee qabu duuba.
rabbi fayyaa isaatiin isa haadha qabu rabbi irraa kadhadhaaf duuba gargaarallee hawaasni keenya guyyaan irraa nuuf fatanaadha beek dubbiin kadiirtuun fatanaadha qormaata waan jedhan qormaata akka hawaasatti qoramne jechuu duuba yoo dhugumaa wal'aansi kanama fayyisu taate yoo dhugumaa maallaqni kanama fayyisu taate dhukkuba isaasan sababaa taanee waan maallayni namaa godhu maallaqa dhabuudhaaf kadiir akka miidhamne hawaasa kiyyattillee dhaamuu barbaada nama tokkootu gadaa nabi Muhammad ture sallallahu alaihi wasallam namtichi kuni naamusa isaa adaba isaa keessa rakkoo jira ni dhugaa namtichi kun ni dhugaa ni fidan guyyuu ni garafan gallakkisan ni tuman gallakkisan inni dhugaatiin dhiisu duuba guyyaa tokko lolaniini namni gariin abaaree namni gariin jechoota hamaa je'e hoggaasan nabiin sallallahu alaihi wasallam maal ja'an ألا تراه يحب الله ورسوله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرت نمن خني ربي رسول جالتا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خنوما رقوسا إبيخ خنوما رقوسا نبي مالجي صلى الله عليه وسلم أبو نمن خن ربي رسول جالتا إن أقرتني جين دوب إرادور جرسا namni hujiin salleen waan biroo taatu hujiin salleen waan nuti hundi irratti waliin gallillee taatu namni namummaa isaatiin madaalama namni kuni diin jaalata rabbi jaalata guyyaa nabiin tuqame sallallahu alaihi wasallam durri nama miidiyaa kanarra booyee gaggabe kadiiri duuba tokkoon keenyalleen akkas hin taane gaafa san namni way ani cabe je'ee na haa cabsu je'e naan haa kutu je'ee na haa cabsu je'e kadiir ture beek yoo dhugaa rabbii taate namni biroo tokko miira inni keessa ture san namni miira san ta'elleen hin jiru yoo dhugaa taate namni kuni nama dhukkubsatuu dhukkubaan akka maleetti miidhamuu qabuu miti silaa rabbiin ammoo abbaa fedhe dhukkubsa أبا فللكم ربين سبحانه وتعالى ربين فيسي فيا أجائبا خرب الراخدن فيا أكا ددئيف ما سنليمي فيا جرو في جرين يسدي بي أكا علمنا ما جراتوتي سلا أجلين هفو يروتك أكا ربي سبحانه وتعالى إسا فيسو جرو بريدو أكا جراتو ربي الراحواف hedduu garaana nyaate hedduu wallahi nama hedduu dhukkubsate nama hedduu na dhagayamirraa yoo jedhan kadiir martuu kana du waan sii godhun qabu kadiir rabbi fayyaa isaatiin si haadha qabu siin jaaduuba rabbiin fayyaa waa hundaa harka jirtu sun rabbi fayyaan si haadha qabu duuba rabbi si haa fayyisu duuba fayyaa isa biraa taate yaa rabbi خفيا قبو سي ربي فيان سي عدق قبو فيا قدو ربي راسي خددا دام سخية خنا في دعايتي يتنل كدير بران ناقها ربي فيا قد ايسي هاباسو همتون تكسن ارقني جئ ربي سي خددا المخيا حواسني خيني موكا حواستي وادي سنين جو وما قبابدو سنين جاء silaa waan isinitti himan hin qabdan haqiiqatti wanni kana isin jalatti illee haftu an isin hin beeka akka amma namoonni gariin namni keenya maal ta'e namni keenya wahuma takkaa hin taanewu namni keenya hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbataa jiru yoo jedhan hawaasa keenya irraa hidu yoo dhugaa rabbii taatetu hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbatu keessatti lakkaawama malee guyyo namni keenya kun akkanuma namni keenya kun maarruma gizee garii hoggaa waa haasoytan miidiyaa irratti uf eegaa waan ummata cabsu waan ummata xiqqeessu haasawaan oolina buleessu haasawa keessan haasawadha waan dantaa teessanii dhimma keessanii haasawadha
waan hamilee hawaasaa tuqu waan abdii hawaasaa tuqu hinaasawina asirratti du takka hawaasni keenya gahee isaa hanqateen beeku haga humnaa qabutti humna saatii ol godhaa jira humna saatii ol deemaa jiralleedu an amma kadiir gargaaraa jechuudha fi mi kanin dhufe akka gargaartanin beekaandu akka gargaartanin beeka akkamitti gargaarre sila eenyu gargaarta yoo kadiir hin gargaarre eenyu gargaarra unuti gargaarsa leenjiinaa ta kadiir dirqama malee gargaarsaame dirqama malee gargaarsaami tiinsiin je gizee garii amriin dirqama taatii beek ani wahuma takka isiniin jaadu waan maallaqni namaa godhu waan maallaqni namaa godhu dhabuudhaaf kadiir akka hin miidhamne hammanuma isinii hima waan biroo waan tarabbii humaa godhuuf hin dandeessan waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaan kadiir sun akka miidhamne qofa kanuma isinitti himadu malee hawaasni keenya waan isarraa eegamu wallaala je'ellee yaadu an akka kiyyatti duuba kanaafu rabbillee kadhadhaafi obboleessa keessanii bira dhaabbadha horiin ar'a wal'aansa kadiiriif hin tahin horii jettillee lakkaawin anaasi himadu horiillee jettiin lakkaawin duuba jabaadhaa isinin jaa rabbi fayyaan nu haa gammachiisu isallee rabbi haa fi'uun jaa hawaasni keenya gaa baga nagayaan jiraattanii rabbiin hamtuu isin hin mudinii nageenyi rabbi bakka jirtan hundatti bakka tokkoon jirtan hundatti nageenyi rabbi isin wajji haa jiraatu tikni rabbi isin wajji haa jiraatu duniyaa barakaa diin barakaa hawaasummaa barakaa diinagdee barakaa waa hunda keessatti rabbi tola saatiin isin wajji haa jiraatu isinin jaa.